baratama siibii birrii jechuun kanuma jechuudha. Kunis akkatti tokkoffaa tajaajila kaffaltii bishaanii ittiin kaffaluu dandeenya jechuudha. Siibii birriidhaan bishaan manuma teenyee kaffaluu dandeenya jechuudha. Akkaawuntii jala fudhannee kan biraa gatii wifi kaffaluu dandeenya siibii birriirraa. Inni kaan immoo gatii nadaajis kaffaluu dandeenya. Namaafis erguu dandeenya. Kan ibsaas kaffaluu dandeenya. Kuni kanaaf siibii birrii fayyadamuuf kanaan fayyadamna jechuudha. 847 inni. Siibii birriin faayidaa baay'ee qaba kan qofaa miti. Egaa faayidaa siibii birrii Itoophiyaa Nigdi Baankii irraa fudhanna waan kana. Itoophiyaa Nigdi Baankiin siibii birrii karaa 889 irraa gara siibii birriitti jalqaba birrii deeffanna jechuudha. Birriin keenya 887 irraa 889